rabbiiti akkasuma nabi isaan ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti itti ragaa baateetta ragaa kee kana ragaa haqaati ragaa dhugaati jedhee rabbiin ragaa siifaa ta'uu ragaa siifaa ba'u wanta ragaa baate kana rabbiin illee ittiin si haamil keessu kaatimaa kee illee rabbiin haa tolchu galgala ofii toluudha islaamummaa irratti dhalatanii ittiin jiraatanii booddee baduunis hin jira waan ta'eef ati immoo irratti dhalattee maatiin irraatii si kaachisanii amma immoo samaatiin irraa si kaachisan rabbiin ofitti si deebisee itti deebiteetta galgala kee rabbiin haa tolchu hunda caalaa jechi nama dubbadhu kun namoota biraa fi fudhatamuu dhabuu danda'a faaruun uti si faarsinu caalaa baga rabbii islaamummaatti si fide ati nama jabduudha ati nama akkasiidha si jennu caalaa namoonni faallaa kee isa isaan si arrabsanitti gammaduu qabda wanti si gammachiisuu qabu arraba isaanii ta'uu qabu wanti si gammachiisuu qabu wanti istiqaamaa si kennuu qabu wanti gadi si dhaabuu qabu arraba obboloonni kee obboloonni amantaa kiristaanummaa hordofan si arrabsan gadi si dhaabuu qaba arraba sana akka faaruutti fudhachuu qabda yeroo obbolaan kee warri muslimaa warri amantaa islaamummaa hordofan baradhu jedhanii dhufanii si bira dhaabbatanii si barsiisan galatooma gaafa isaan si faarsan faaruu kanaan akka hin gowwoomne dantaan godhatiin faaruu isaanii watakka waan si fayyadu hin qabu faaruun isaanii maaliif na dhaggeeffadhu wanta kana waan isitti dubbadheef namoonni islaamummaan kan muslimootaa miti islaamummaati musliimoota ammate malee musliimootatti islaamummaa ammate miti islaamummaati musliimoota kana guutuu walitti qabee ammate sadarkaatti godhe an akka dhuunfaa kootti wanti sirraa barbaadu arraan kanatti hunda keenya caalta sadarkaatiin sadarkaa addaa sadarkaa ajaa'ibaa rabbi sii kenna sadarkichis namni tokko yeroo kufrii irraa gama islaamummaatti dhufu badiinni kaleessa dalage kulli irraa dhiqa rabbiin haqa namaa yoo ta'e malee haqa namaa abbaasaaf deebisu wanti sanaan ala yoo ati kadhatte kadhaan kiisii awwaatama har'aan kana rabbiin siin qulqulleesse gama islaamummaatti si fide akka inni nuunillee ofiif nu qulqulleesse nu qopheesse akaraa sana warra milkaa'ee duniyaa kanarraati galu nu taasisu du'aayii nu godhe asirratti biti keessaa ammas irra deebe wanti sitti himu warroota si faarsan dinqisiifadhu warroota si arrabsan dinqisiifadhu galateeffadhu kana jechuun deebii isaaniif kennii miti dur in yaadatta yoo ta'e yeroo komentii faan waa tokko tokko namoonni naannaa arrabsan ani komentii isaanii jala onneen naqee jala kaa'an onneen naqee jala kaa'an yeroo isaan na arrabsan maaliif isaan sin jaalladhu na jedhu ani garuu sin jaalladhan jedha warra si jaallatu nuti warra muslimoota obbolaa kee dirqama si jaallachuu waan qabnuuf si jaallannunis siifennee miti kan si jaallannu bar mataa keenyaaf lubbuu keenyaaf jenneeti si jaallannee waan nuti sirraa argannu hin qabnu rabbi irraa garuu yoo si jaallanne warra rabbiin jaallachuu dhabe kana akka isaan rabbiin jaallataniif isaaniif akkatti nama jaallatanitti agarsiisuu qabda arrabsamaa tuffatamaa sitti roorrifamaa aarsaa garaagaraa kaffalaa wanta kanarra itti gadi dhaabbattu inni tokkoffaan barnootadha inni tokkoffaan yoo barnoota baratte yoo kitaabota garaagaraa dubbiste islaamummaarra akka ajaa'ibaatti gadi dhaabbatta barnoota barachuuf sooshaal miidiyaa sa'aatii tokko sa'aatii lama caalaan fayyadamii hojii ittiin hojjechuuf yoo ta'e fayyadame barnoonni sooshaal miidiyaa ispeeshaalii tiiktookii kanarraa argamu caalaa barnoota karaa zuumii karaa iimoo ispeeshaalii barnoonni karaa zuumiitiin baratamu waan akka malee gaariidha isa kana irratti gadi jabaadhu namoonni kana dura sin dubbisiin hedduu si dubbisuuf ta'a obbolawwan kiristaanaa
waa hedduu sitti hojjechuuf jiru. Karaa hedduutiin mokoramuuf jiraatta. Dhaggeeffadhaa waan isinitti himaa. Ani mataa kootiin jechuudha. Sababa daawaa kanaa namoota hedduutti shira hedduun irratti shiraa ture. Hatta falfalleen irratti dalagameera irratti. Wallaahi isa dhugaan sin jedha. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Waan kun akka inni milkoone kan taasise Rabbidha malee namiti. Ani dandeettii hin qabu. Imaanallee hin qabu. Waa takka hin jiru. Tarii gara laafummaa nan qabu. Tarii sanumaaf yoo ta'e malee waan kana Rabbi narraa tiksee miti. Namoonni karaa hedduun sitti dhufu, karaa garaagaraan sitti dhufu, namoota si dubbisee hin beekne, namoota kana dura argaa isaanii dhageettii isaanii hin beekneti bakka garaagaraarraa namoota jajjaboo, namoota biyyi qabdu, namoota amantiin qabdu, namoonni akkasii si dubbisanii wanni si jedhu tokko. Inni biraan yeroo ati laayivii irra teessu namootumti muslimaa yoo ati arraba jecha xiqqoo tokko dogongorte jechitti xiqqoo kanaaf akkuma irra si faarsan kana gadi si galagashu. Akkuma irra si faarsan kana gadi si galagashu. Gaafa mana keessaa arrabsamu namni nama aarsa dhugaadha. Isa kana garuu naariinati. Si galee? Fakkeenyaaf sellemteedhaatti kaleessa dhufte islaamummaatti kanaafas jechuu danda'u namoonni. Sellemteen maal beekti silayyuu? Sellemteedha hundi keenya sellemteedha. Abubakar fa'aa Umar fa'aa iddi keenya guutuun keenya sellemteedha. Dhaqee yoo lakkaa'ame Umar fa'aa eenyufaatti dhaqee gala waan ta'eef hundi keenya iyyuu sanuma. Yoo kaan ilaalle karaa tokko. Yoo karaa biraa ilaalle immoo wanti sellemtee jedhamu iyyuu hin jiru. Sababiin isaa ilma namaa Rabbiin islaamummaa irratti uume waan ta'eef amantaa Rabbiin irratti si uume sanarraa maatii irraa si kaachise Rabbiin immoo ammatti itti si deebise. Eenyudha dhiyoo kana mucaa wanni jiru kana Itoophiyaa jira. Eenyu jedhu yaa Rabbi maqaasaa mucaa Booranadha warra Booranaadha. Eenyuma gama islaamummaa dhufee ani sellemtee yoo hin jedhoodheen erga waa'ee Qur'aanaa waa'ee hadiisaa kana gadi taa'ee ilaalee ani sellemtee iyyuu miti jedheen. Akkamitti sellemtee ta'a? Kaleessa islaamummaa irratti na uume Rabbiin. Maatii koo irraa na kaachisee ittiin deebe bakka. Manan keessaa ba'e ofuma koo naqee itti deebe. Kanaafuu mana koo keessatti noo deebi'an akkamitti sellemteedhaan sellemtee miti. Karaa kanas ilaaluun hin danda'ama. Waliigala gaafa faarfamtu caalaa gaafa isaan si waqaran, gaafa isaan si arrabsan, gaafa musliimoonni si arrabsan, gaafa kiristaanonni si arrabsan, gaafa xiqqaan si arrabsu, gaafa guddaan si arrabsu, Rabbiin waan sirraa barbaadu wayii sirraa qaba. Waan sun immoo yeroo booda malee siif hin galu. Waa ulfaataa wayitti sitti mul'isuuf jedhee waan kana si godha. Yeroo sana sirriitti of eeggadhu. Deebii namaa kennu rabbaa fedhaate. Waan kana barsiisa jechuun gonkumaa ani hin danda'amne. Garuu asiifachi deemaa hojii arabaa garuu ijoollee waaqayyoo meeqaan akka isaan qajeelchaa jiran akkatti isaan matsaaf quddisii barsiisaa jiran ijji keessaa hin argitan arganii amanuudha jedhan. Kanaaf foloo godhaa Kaalidii jajjabeessaa gideessaa humna ta'anii akka sirriitti barsiisan godhama waan ta'eef masiin immoo inshaallah arruma kana waa hundaa dubbadhu jechuu ni miti. Ishiinuu dabaree keessa akkamitti akka islaama taatee maal akka barattee turtee maaltu gaaffiitti ta'ee jennaan dabareedhaan isin ibsaa deemtu inshaallah. Warri kunis immoo arraba waan hin taane gootan waan namni arrabni naman deebisuu bar gorsan nama deebisa akkana amantiin keenya akkana jedhama namni biraatu isinirraa baratee dhufee amana malee ishiin iccitii akkana qabdi iccitii kee gadi baasna akkana goona waa tokko gochuu hin dandeessan wallahi ittiyoo akka ishiin cimtu gootan malee. Kanaaf alhamdulillah masi akkanatti arguu koo caala baay'ee tokko gammadee wallahi ma hin beekan gammachuu addaati. Akka ishiin kalicha islaamummaa fudhattee nin bilbilaaf jedhee wallahi naam jechuu didee arra guruupii goonee sumee wajjin erga tokko dubbifne. Ishiinis baay'ee gammadde nu argachuu keenyatti ishiinis nus baay'ee itti gammanne wallahi gammachuu addaatiin ol simanne Rabbiin akkanatti yoo obsa qabaata yoo tasgabbaanii akhlaaqummaa islaamummaa sirriisa yoo mul'isan wanta argatan yoo mul'isan jaalalaan ofitti nama waaman. Kanaaf ijoollee waaqayyoo yoo jaalala beekta yoo matsaaf quddisiin sirrii ta'e karaa sirriitti ofitti nama waamaa malee
waan hin taane jechuudhaan iccitii kee baasna akkana si goona suuraa gad deebisuu waan ishiin laayivii kaleessa dabarsite baastanii waa tokko gochuu hin dandeessa inni dadhabina wallahi dadhabbii bu'aa hin qabne gochaa jirtan akkanuma ashaayee dhaamsa kee dabarfadhu Khalid modeetara qabda nama tokko tokko galchi inshallah ustaazota tokko galchi du'aa Rasulullah maal jedhee kadhatee Umareeni lamaanii yaa Rabbi Islaamummaa tana naa jabeesse. Umarii fi Abii Jahl gaafsan namni achitti jajjabaa turan. Kanaafuu namni gaafa san achi keessatti jabaa gaafa ijee billee akkasumatti jabaa. Sumayyaa Tasfaayeetii fi kennaan fa'a warra gaaf duraa achitti jabaati. Gaafa dhufte asitti illee hafuura itti kutuu jirti kunoo. Masha Allah atillee nama akkasii sanirraa tokko dura waan jirtu barnoota. Barnoota kan keetitti jabaatu. Barnoota malee wanni marti Islaamummaa wanni gadhaabattuun barnoota. Rasuullaan sallallahu alaihi wasallam rabbiin maal jedhee waqul rabbi zidnii ilma qabeenya naa dabali jabeenya naa dabali waan biraa naa dabali jennee beekumsa naa dabali rabbiin kadhuu jedhee beekumsa naa dabali rabbiin kadhuu jedhee wanni rabbiin kadhatee ergamaan isaa beekumsa kadhate maali wanni martinu wanni beekumsaan ijaarame tokkolleen wanna hin qabu jabaadhuuti barnootatti jabaadhu barnoota garagaraan kennamutti jabaadhu akkasuma rabbiin Islaamummaa keessa fatanaa jira mukkoramuu jira رب القرآن كيف jalqabee سورة ممالين جلقة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا جل سائل من ما كن آمنا جل كلمة تحفوا يا دعوة مكرمين سورة جلقة مهمتنا إيجال مكرتي متنا إيجال وان برا سورة ما جلقة مرة تبيده ألف لام ميم جل وان برا تنانس مكرتي تنانس نمنا سوم آمنا سوم مكرمين حفا جل كلمة سن تنانس دبت كنافو جبار روتي إن شاء الله ربنا رتك السيارابو قدابنا ربنا سياكنو أمن ولنا من دبوا أمبراغور ولنا من دبوا قدابنا نما دبوا قدابنا ربنا سياكنو سنجرا جبارو أكاسي إن شاء الله دام سيكيتان وماتك ومشغولة جرا هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلتوا ما أستاذ ماذا بس إن شاء الله جزاه الله خيرا سبونتو سيبي جتا مي ولا قلت أكو جبان وجد الرابانة